sina yaadachuudha bunin taatu yaadannus nu marakanna hidaaduuti gandaasuuni bonyeeti wala wallanna du'a biyyaa osoo kaanne aruuzatti lakkaawwanna osoon awwaalatiin dhiifne osoon bonyee biraayana nuufi haduu estokuma osoo jirru duudeyana nuufi haduu estokuma osoo jirru duudeyana nuti ilmaan hiyyeessaati fooyyee nafiyaane illaan rakkoo keessaani yaane rakkoo keessaatti chibaane lubbuu jabduu feenu taana osoon fedhiin baafne harre rakkoorraahis wanni gaarre dhuma isiif hin taqarre nagayaan biyya deebi'uun carraa taatee nutti hiire nuuf dubbadhaa mitenya jiranulle ngaramure nuftubada ya fukhenya jiranulle ngaramure turanis wa fedembane jirumbaka hanafintane ufena ya mibiyato akala mahada sindamne ufena ya mimamato wilinatuhu manambale hokuma dura gabbane akka waan quufne gayyaane haquufe qaabeen usaame khishaayyoo nurraan seene nas dhabdeeti harmeentiyya maallaqnini siisiin hafne dhiifama yaa harmeetiyya an akkasii godhun yaanne dhiifama yaa gudee هاي ميدا فاشير قرا دف شير قرا دا دبين أمو سجلين أمون دقيمو سجلين يدا قام أمون دقيمو مي سجلي لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هندي غيسنو ورا سلامتان عن جيت جبتني سندنو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسنجا هاي دفع شير قدا دا ولينجا نما إذا جاء ما يجتهي قالتو ما شكرا شير قدا دا نمني باين سينو كبا ونكون إلى أبسو بيزون داو ونما إيجلمتي خرط نابت بيزون داو قدا ولو نمبر باتشسو دفع شير قدا مي شير قدا سجلي جيتشا جراني ملين دقيمو شير قدي دفي شير قدي جندا وندانجي وان كان إمي كوني بليجن كيجا دران درسي وان كان شير قدون نمني نمتي هيمون ما هو هيمبر باتشسو نمني نمتي هيمو شير قدا إيش نينجتون أبداً قوم كم أمو هيمبر باتشسو شير قدي في شير قدا إيش نتي هيمو هيمبر باتشسو يتقون إمي ديما لبودا تيوان تيف إمي ديما لبوتي كوني وان أكستها شير قدا مال وان نما برباچه سنقابو سنيفو دفع شير قدا سنندينو آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سجلين أمالين سرويني جا سجلين مي الدواسة غير سجلين سراو باته شير قد ada شير قد سجلين مي سجلي نام الدواسة كس أيه مي أمو سجلي مالجتي هايا الراباسي سجلي إتي إيدي يجي تشاجرتن أمو نجيمو سجلين اوكي
sagaleen dhaga'uu mutti hin jiru amma ni dhagahama haya sheer godhaa dafaadha daf sheer godhii Ija ana akkasii godhu yaanne sirraa furraa rakkoo taante sirraa hiinaa jenne baane akki mana jenne yaane mana baanaan nuuf hin taane akki mana jenne yaane mana baanaan nuuf hin taane. Qurxummiin baara taatu hiraataa fi nu eeggaatti torban tokko jidduu baanaan eessan narraa hafan jeetti bineensonni baara haadha qonqoosiitiif nu afaatti qandii shiftaadhaatis guunne garaa bineensaati lubbuu buusaa lubbuu dhiisaa. Garin geenyaaniitti simannaanii isaan nuuf godhan rakkoo taaree wotuffaatti silaa hidhamuuf hin baane hidhaan biyyaattuu ni taati silaa hidhamuuf hin baane hidhaan biyyattuu ni taati. Obboleessa kiyyaa Ustaaz Munashida keenya Najjaash Muhammad Rabbi umrii si dheereessu waan hojjette keessa barakaa Rabbi siif haa kaayu. Warra sagaleen isaanii kun dhagahamee bakka iyyuu hunda walga'ee obboleeyyan keenya kan mana hidhaa jiru sanii furmaata ta'u Rabbi siifi sanaas Rabbi nu haa godhu waan hojjette keessa barakaa siif haa kaayu jechuu barbaada. Numa hundaahu akkasi inshallah. Bismillahir rahmanir rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durarratti gaa salaamtaa jechuu sinni raanfanne obboleeyyan kiyya kanneen bakka garagaraa biyya keessa biyya alaa kan dhiiraaf dhalaa hundi keessanuu kan sagantaa kiyya kanaas nu daawwachaa jirtan kan obboleeyyan keenya mana hidhaa jiran saniif sagalee tahaa jirtan isin hundinuu Rabbiin jazaa isinii haa kafalu hanga dandeessanitti waan dandeessaniin namutu waan danda'uu dalaga waan dandeessaniin hanga sagalee ummata sanii tahaa jirtanitti Rabbiin umrii teessan Rabbi jazaa isinii haa kafalu umrii isin haa dheeressu. Saniifi wanni nuti jechaa jirru kun dhiiroo dhagahamaan jiru. Abbaan fedhee saadagoo abbaan fedhee saadisu nuti ammoo wanni nuti nu qabu obboleeyyan kiyya nuti dubbachuu nuti waan godhamuu qaba jaan dubbachuu sagalee ijoollee sanii gabbaanee ta'uudha malee abaluu dhagee abaluun dhageenyeedhaa miti jechuudha. Tola malattis akkaan ta'e akka malattis isaan san hunda bira numa ga'a. Obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessaa akkasitti guyyaa Rabbii kana guutuu du'aa isaanii qeebalaa jiran kan du'aa keessummachiisaa jiran kan reefa gizee hunda keessummachiisaa jiran yaa obboleeyyan kiyya Rabbiin dandeettii qabu humna qabu kagartee abbaan gartee miskiinaa inni rahmaanuma tokkicha Rabbiin ni dandeeyaa Rabbii mana hidhaa sakka isaa isin baasu. Obboleeyyan kiyya ni dandeeyaa Rabbiin ulaa cufamte kana Rabbii isin irraa haban. Nuti wanni godhuu dandeenyu nuti sababa godhuu dandeenya malee nuti dhaynee harkaan bakka sanii isin baasuu hin dandeenyu. Rabbiin dandeeyaan tasaati, Rabbiin dandeettiin tasaati, humni tasaati, aangoon tasaati, ulaa cufamte qabanu rahmaanii, ulaa nama jalaa gartee karaa wallaalame karaa nama godhu Rabbii keenya guddaa rahmaanii, Rabbiin ulaa isin godhee qaawa isin achi itti baataniin Rabbii Yuusuf Nabi Yuusuf alayhi salaatu wassalaam mana hidhaa keessaa baase. Yaa Rabbi ijoollee san baasi. Yaa Rabbii kiyya ijoollee san baasi. Rabbii gartee nabi ijoollee gartee nabi eenyuti? Nabi Yuusuf mana hidhaatii baase. Rabbiin isin haa baasu. Rabbiin mana hidhaa san keessaa Rabbi isin haa baasu obboleeyyan keenya. Duba nuti hanga ammaan tanaa sagalee waan garagaraatiin namuu hanga danda'u as bahee dubbachaa jira. Wanni dubbachaa jiru kun immoo nuti hundinuu hanga dandeenyetti kaan miikaa uffachuu, kaan maal uffachuu, hidhamaa mana hidhaa san hunda fakkeessinee akkuma hundaa'u taanee tahaa sagalee ijoollee sanillee hanga danda'ametti namu dhageessisaa jira, dhageessisu jirraas. Duuba ijoolleen saniif qabatamaa wanni lafarratti dubbatamu jiru hayyoonni keenya, sheekan keenya, ulamaan keenya dubbii tana isaan kana biraan sheer godhaatii naagayaan. Namni 80 haa ta'u 50 haa ta'u warri asirra jirtan kun mata matatti Rabbiin isin harku waan tana yoonii fi isin sheer gootanii isaan kanaan abbuma fedhee biraan ga'uu yoo dhabdan jechuudha. Maaliif wanni kun dhugumatti dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jara keenya. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Ijoolleen tun mana hidhaa san keessa ila yooma kanatti teessi.
hoggaanii fi namni silaa waa godhuu danda'us miikuma kaayyatee footoo nutti as darbee ajandaa san akka waan nutillee gama keenyaan isaan sagalee ta'anii jiran boy dubbatanii bara balus kun akkas ta'e bara balus akkas ta'e jenneetuma bira dabaraa oollaa akka gaafa nutis warri dadhabaan akka kiyyaa keetii kunis ni dubbata ni barreessa inni aangoo qabus as beetuma waa barreessa inni footoo keetuma asirran nu gallakkisa akkanaa miti kaa sun waan takka ta'ee suni ajandaa tokko ta'ee ammoo ijoollee saniif qabatamaan eenyutu waa lafarratti godhuu danda'a warra biyya san keessa jiruutu ijoollee biyya hidhaa san jirtu ijoollee hidhaa saniitu waayii fi mana haa cabsanii lubbuu isaanii dhabanii bas amma fakkeenyaaf kaleessa haa ta'u eeda waan godhaniitu jira hulaa cabsuudhaaf yaaliin isaan godhan jira hulaa gaafa irraan tane isaan hulaa cabsanii gara tarkaanfii bira yaa'an maaltu isaan san booda maaltu isaaniif itti aana jala keenya saniif ani gabaabdutti waa lama sadeeman sheekan keenya biraan naa geessani wanni san tami waan biraatii miti qabsoo kana waan itti jirru kana sagalee ummanni asiin tahaa jiru kana walitti qabaatii qabatamaan lafarratti isin lafarra nu gorsiisa sheekan keenya fakkeenyaaf sheekan keenya akka Dr. Jeelaan umrii rabbi isaa dheeressu akkasuma Hajji Ibrahim Sheekh Jamaal Aliyyi Raayyaa Abbaa Maccaa Ahmadiin Jabal warreen akka Kaamil Shamsu isin hundinuu waan kana qabatama waan kana jijjiiraatii wal gurmeessaa harka tokkoon qaama tokko ta'a waan kana deemaa manguddummaa dhaqa mootummaan taa'ee isin eegu jira nama dubbatuuf dhabe nama dhaqee waan kana ijoollee san itti gaafatama waan kana fakkeenyaaf yooniif haalli jiru haala diinagdee rakkoon diinagdeedhaa kan mudatullee yoo ta'u taate keessatti warri wajjiin mari'atee mootummaadhaa wajjiin furmaata waan kana karaa furmaataatti waliin deemuu danda'u isin jechuudha. Isin dhayxanii isaanii wajjiin mari'achuu dhayxanii isaan sanii wajjiin maaltu mala jechuudha. Dhayxanii isaan sanii wajjiin namni kam taana jee akka ta'u hin dhabu mee akkam taanaa jettanii dhayxanii mootummaa san dura huccuu afachuudha qabdan. Mootummaa keenya haa ta'u laal akkaan ta'u akka malee hin ta'u arraan tana kabiyya tana bulchaa jiru Oromoodhaa jenne kabiyya bulchaa jiru nuhi jenne arra akka fedhe haa ta'u nuti dhageessee namni nama ifiifuu irra waa barbaadu ifiifuu nuti arra ajandaa siyaasaatii miti wanni guddoon ijoolleen sana akkamittichi keessaa baatiidha ijoollee sana akkamittichi keessaa baatiidhaaf yoo abalumaarree ta'e badhaadhina ta'e yookaan opodiyoo ta'e jinni ta'een abadan gonkuma ijoollee sanachi keessaan baaftu. Tigalee wanni beekuu qabdan ergamaa mootummaati. Ati ergamaa abaluuti jennee walirra duuluun ijoollee mana hidhaa keessaan baaftu. Bara abaluu as bahee waan akkasii jee bara mootummaa tanuma qaban tana faarsaniiti yaa gaashee keenya yaa abbee keenya jenneeti innummaan kun kanuma faarsinee ijoollee sanaa yoo kan nu galchu taate ni faarsina bas. Ni faarsina maaliif waan isaatu aangoo qaba isaaf faaruu haqa godhate haa nam tokko eenyu waan kana godhuu danda'a isa ka waan kana dalaguu danda'u faarsuudhaafis ammaan tana haqa qabu isa faarsinee ijoollee haa nu galchu bas sigalee ijoollee haa nu galchu haa faarsinu haa dhiisnu bas arra tanaa jecha namni as garagalee abalu maarree tahee abalu jinni tahee abalu maarree tahee wanni waliin jaan obboleessoo numaa hin jirtu. Amma yeroo ammaan tanaa keessatti dhuga abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu danda'a. Garuu ummata waan mufachiisu maaliif waan ummata mufachiisu hojjechuun sirrii miti. Ammoo haa ta'u wanni irraan tana irra jirru ijoollee tana rabbi jaa akkuma ta'ettu haa ta'u ijoollee tana mana hidhaa keessaa akka itti baafnu fala dhawaa nu waskannaadha. Ajandaa nu qopheessaadha. Isin warri sheekan ustaazowwanni keenya sheekan keenya hooggantoonni keenya aalimman keenya ulamaan keenya akka Sheekh Adam Sheekh Ahmad Watar warri isaan kanallee duraan waan akkana gooneeti akkas goonaa warri geem taphatu isini duraanis warri geem taphatee qabsoo kara sheekaniitiinis akka dhiibbattu yeroo sheekan barbaachisetti sheekanilleen isin cinaa dhaabbatee akka dhiibbaa isin wajji gaggeessu haalaataa itti godhan haalaataa itti walitti hiitan
shayni yani structure caasaa sun akkatti walitti fidanii walitti ijaartanii waliin karaa fuulduraatti qabsoo sagalee ummata akkatti dhagahamtu ka godhuu danda'u ka godhaa jiru ka ila dur itti jiru isinii jechuu isin warra gurguddaa kana isin gurguddaa kana jechuu isin warra nu dura jiru sheekan kana Ahmaddiin Jabalirraa kaasi Ahmaddiin Jabalirraa kaasi ani fedhuu dhageeffata fedhuu dhiisa akkuma inni dhageeffadhu ni dhageessisa ani inni Ahmaddiin Jabal dhageewuun haa dhageewu fedhu haa dhiisu arrabbiif jechaan waan kana dubbachuu jira arrabbiif jechaan takkittii xiqqoon qabu tana achi darbadhee yoon karaarraa hiiqee yoo kan hin jiruuf takkittii tana darbadhee haa hiiquu kan hin jiru rabbiif jecha malee abalu dubbatee fi abalu tana je'eedhaa miti abalu bira geesse hin geenyeedhaafi miti feetee geessi feetee dhiisi abbaan feete sheer godhi abbaan feete dhiisi abbaan feete waan kana ergaa kana isaanitti illee dandeessu geessi dandeeyuu baattus dhiisi wanni kun maadaama wanni kun rabbiif jecha ijoollee saniif sagalee haa taanuudhaaf rabbuma tokkicha kanaaf jecha sawaaba rabbii barbaadu ijoollee sana achi keessaa baasuun rahmata irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa yoo ijoollee sanii warri lafaa rahmata godhe rabbiillee rahmata isinii godha yoo isin ijoollee sanii rifattan nullee rabbiilleen isinii rifata yoo rahmata rabbii san barbaada ka ijoollee tanaa dubbannu taate yoo ka rahmata barbaada waan san hojjannu taate yoo dhuguma nuti namummaan itti dhagahamu yoo taate yoo nuti namummaan itti dhagahamu yoo taate yaa jara keenya yoo namummaan dhugaan kan dhagahamu taate ijoollee saniif abalu sheer godhii fi abalu dubbadhu abadan hin feesistu wanni kun walaakin ni ilma namaati ilma namaatu amma ammatti yaadachiisu maal godhuu itti haajama saniif dubbachuu jirraa jechuu saniif dubbachuu jirra awwanni niin jedhu sheekan warri sheekan wali qabee tartiiba tokko irratti oofee tartiiba tokko karaa tokko qabee ijoollee sheekan kun akka waan takka hojjetan kataasisaa jiru sheekanuma keenya warruma ustaazan keenya warruma akka Jamaal Aliyyii Sheek Jamaal Aliyyii Raayyaa Abbaa Maccaa Sufiyaan warrootuma akkanaa kana warrootuma jala jiru kanaatu isaan kana karaa tokkotti arran tana haa daleenu yeroon yoo akkana taane hoo qabsoo yoo karaa kanatti yoo akkas goone mala garagaraa tumanii akkana haa jennu nuti akkana jennaa isin san dalagaa nuti haa tana daleenu nuti gamanaan qabna isin gamasiin haa qabnu akkasi waliif finnee waan takka haa hojjennu warri je'ee karaa kaayaa ture warri waliin dubbii tana walitti deebisee kallattii qabsiisaa ture ustaazan sheekan keenya kana jechuudha. Amma warra akka Raayyaa Abbaa Maccaatii fi Sufiyaanii warra akka Jamaal Aliyyii kana Sheek Jamaal Aliyyii umrii rabbii isaan haa dheeressu warra akka gartee Ahmaddiin Jabal Kaamil Shamsuu qajennuun kunis walumaanuu isaan kun hundinuu warra sheekan kana hogguunii fi dubbiin dhufte. Hogguu wanni dhimmi fardiin karaa keessaatiin ciniinnaan isaan qabde waan akkanaa godhanii fi ummata kana walitti deebisanii karaa tokko qabsoo tana oofaa turan jechuudha. Arras ijoollee tana baasuu keessatti ijoollee tanaaf sagalee ta'anii sagaleen isaanii akka masaraa seentee mariidhaan yaadni kun furamu mariidhaan furmaanni akkatti argamu namni dubbii tolchuu qabu namni bocee askannuu qabu isaanuma kanarras. Isinumaatu bocee nutti askannaa ture jechuudha. Akkuma ta dur gaafa duraa bocanii tolchitanii nutti askannitanii nuti immoo deebinee isin duubaa dhiichifnu san arras bocaatii tolchaa nutti askanna. Isaan kana dubbadhaa isinis warri sagalee ta'uu jirtan wal sobuun sirrii miti. Isaan kana dubbattanii isaan kanatti maaliif waan kana isiniitu nurra biyya beeka isiniin nurra mootummaa dhiyaata. Isiniin nurra waan kanatti abbaadha isiniin nurra maleeni arra isinii waan kanallee arra furmaata godhuu qaba jeeqa waan kana oofu dhiibee waan san dalaguu danda'u isinii ja'a itti dubbadha kun waan ifa jiru jechuudha. Nama hedduutu liif seenuu jira waan kanarratti ammoo laakiin dhukkuba garaatiif jetti Oromoon mataan guban jan dhageessanii dhukkuba garaatiif namni dhukkuba garaatiif mataa kana ifin koobu agarte dhukkuba garaatiif mataa ifin kooban dhukkuba mataatiifis garaa ifin guban dhukkuba garaatiis dawuma garaatti kannan kamataatis ammoo dhukkuba dawuma mataa itti kannan dhukkuba mataatiif jecha dhukkuba dawaa garaa maanu barbaachiftan
sagalee taa asbaa dubbadhaa karaa tokko nuufaa ka jechu jiruun ka ummanni jechu jiru kan joolleen sanillee hidhaasan keessaa yaa abaluu keenya yaa ustaazawwan keenya yaa sheekan keenya yaa akka sheek abaluu faa jedhanii ka dubbachu jiran haa isinirrattillee zaadii damee afur isinittillee ka bilbilaa jiran ka bilbillee keessan seenuu fi dhabe ka bilbila keessanillee ittiin seenuu dadhabanii yaalii garagaraa keessa jiran wanni itti jiran isin sheekan asbahaati waan qabatama takka nuu dalagaadhaa jechuu jiran isinoo eenyuun duba sagalee ta'a jechuu jirtan isinoo eenyuun sagalee ta'a jettan ay Shimallis Abdiisaatis miikaa uffatee dhufu wannitinis miikaa uffatee dhufu gaafa kaan Abiyyis miikaa uffatee dhufu Abiyyis miikaa gurraacha kafana miikaa gurraacha ijoollee mana hidhaasa kaayyatee nu dhufuu ta'a duba nuti tapha jirraa waan kana keessatti barnu hantuutaa lubbuudha adurree tapha yaa jaran hantuutaaf lubbuudha adurreedhaaf tapha jaalattuu jibbituu Abiyyis gaafa miikaa uffatee dhufe warqineenis gaafa kan ganda kaaniitis miikaa uffatee dhufu dhageessanii maal ka informeeshinaatis taayyeen keenyaas isaan kun hundinuu ka biyya bulchaa jiru qabe inninis miikaa uffatee nu dhufu duba isaan kun hundinuu gaafa miikuma uffatanii nu dhufan isaan kunoo eenyutti miikaa uffatanii mormii garsiisu jiranii eenyu deeggaruudhaaf akka isaan dubbachuu jiraniif kunoo eenyu dhiiroo akka kamitti egaa boru amma Abiyyis miikaa uffata maaliif miikaa uffateeti ijoolleen san rakkoo ijoollee sanii ibsu qaba maaliif kaanii ibsa kaninis isaas itti dhagahama inninis obboleessa keenya itti dhagahamti rakkoon san achi keessa jiran ijoolleen hidhaadhaa rakkachaa jiran mana hidhaa sanii rakkachuu jiran inninis footoo isaatii irratti footoodhaan miikaa uffateetiti achi keessatti khubziidhaas nyaachaa footooni kaa dirqama kun ka'ee asirra nu waa maxxansu maaliif dhimmi hawaasaa waan guddaadha sagalee ummataa ni dhagaya waan ta'eef jecha jechuudha maaliif dhagayuu qabaasi wani inni jechuu barbaade okay inni isa uffatee gaafa dhufe katti dubbachuu jiru kuni eega rabbiiti namni waa dubbatu namni haa dhaabbatti ijoolleen oggoo alaa namni isii miidhe ce'aa dhufteeti obboleessa guddatti yookaan obboleettii guddatti haa dhaabbatti waa himatti dhageessee haa dhaabbaan san gaafa immoo eenyutti haa himatan haa dhaabbaan eenyutti himatan duba haa dhaabbaan karaa furmaataatti himan malee bara himata isaanis karaa humna isaanii olitti yaa'an karaa humna isaanii olitti ichi deeman har'a duba gaafa himanni jara keenya gaafa himanni jara gurguddaa keenyaatis eenyutti nu himatan isaanoo miikaa kam eenyutti uffatanii dhufan faala wasaalan ana kana keessatti namoota garii qeequu kootiifi miti qeequudhaafi miti sagalee ta'uun waan biraati baga taatan isin hundinuu baga taatan laakiin sagalee taane san bar qur'aanni rabbiitu yani mujarrada qaraatii ati innaka laa tusaaba bimujarradi qiraatil kitaab نمو نبيخ بمجرد القراءة مجرد قراتي قفاتي سوام ننجر مجرد بس لفظي عربي فا دبسني عفان عرباتي أكنا جاء جتون كتاب ربي قرآن ربي هن سنين سغلين ما تهو اندندو سغلين تو يونيف قرآن وانجوسن هجيدان أبتمان جتان قولا وعملا قولا فعلا وعملا يو قرآن نسان جتشافي لال جتشافي هجيدان يونيف خا هجي جيرتي تاتي مالي وني ديبيه وسيفا يدون دندو جتشو سغلين أسرت دبتامو قبصون أسرت دي جولي سنفو سغلي هاتانون دبتامو فأهلا وسهلا سغلي تو وانبراتي وانتكا جولي سنفا مو قبتما وادلقونو وانبراتي والرئاس قباد على اللبو أنا ما أنت كقولون نندو مالف ونين نندو وكما خناك نجرو garaaduna man teenye ijoollee sanii akkasii galgaluu bochuu ijoollee akkasii galgaluu gartee boleessoo
shaklaa gubbaa gartee galu jirtu san tan miikaa uffachuu jirtu tan haadha abbaan isaanii dagatan tan obboleeyyan isaanii dagatan tan warri biyyaa dagate tan oromoon keessaahuu oromoo dagatte tan oromoon teenya ijoollee san dagatte oromoo ijoollee sanii gabbaatee waan takka dubbachuun isii dibde yoo oromoon gabbaatee ummanni gabbahee waa dubbachuun isan dhibne mallee nama waan san kallattii isaanii kannee nama kallattii isaanii kannee jira keenya nama kallattii isaanii kannee arra akka saataanu guyyaa akkanaa akka saataanu waan akkanaa immoo waan akkanaa qopheessine himatas taatu haadha qopheessine haa geessinu bakki itti geessinu eessa wal mariidha achi haa geessinu jee kallattii isaanii kan nu dhabame ummanni gabbee xarafarra jira ijoolleen ummanni mataan dhukkubee jira isin laaluu dadhabanii jiran inumaa namoota garii viidiyoon achii as baatu viidiyoon galgalaa ganama ijoolleen baaftu tun inumaa akka waanuma gartee waanuma takka taanuma akkanumatti maali footoshoop maal jedhan gaafa kan akkasitti ta footoshoopii sakka waan akka footoshoopii san akkasumatti ilaalee bira qabu jira sinigalee waan akkasii ta'uu jirti jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله مساء الخير والنور مساء الخير دوبا يو نما هنداو أكانو متاهات قلبي غوغويتي أمتا كينيا يان كيسني فيرار كيسن أمتا كنا تكو قلبي متاهو غوغوي سجرا نمني جزي هندا نمني بيلدا كلا أولو إيغن سوداتو إيغن سوداتو نمني جزي هندا نمني منك ألما دلقو dhiigan raayee dhiigan sodaatu gizee hunda garaan isaa jaba jechuudha. Gizee hunda yoonii fi wanni kun dhageeffachuu malee nama qabee waan kana kar tokkotti isaanii deebisu namni hin qabne wanni kun gizuma hundaa'u waanuma asirraa haasawamee miikaa uffatamee asirraa galu taatii jechuudha yaa jiran maaluma rabbi isin godhe. Wanni namni tokkos kan jiru barreessee maali akkamitti isaanoo sagalee taana isaanoo kamaa ta'u waan joosan maal akka isaan ta'an akka biraati miti walitti haa dhufan haa gurmaawan mee haa mari'atanii arra marii akkanaa takka marii ijoollee teenya akkamitti mana hidhaa keessaa baafnaa takka akka koree yookaan akka koree dimsaachin issammaatis haa taatu warra dimsaachin issammaa tabloo niqnaaqee warra godhan san warra saniin warra sanii haa ta'u sanii fi asidaan jara san keessa Ahmadiin Jabalis mata duree isaa ture akkasii walitti qabamnee akka horeetti raayyaa abbaa maccaattis haa ta'u bas akkuma fedhe haa ta'u walitti qabamneeti arraan tana waan akkanaa takka sagalee ijoollee akkaataa mana ijoollee mana hidhaa san itti baasuu dandeenyu irratti marii waa xiqqoo tokko eegallee jirraan takka haa dubbatamtu namni kun sanitti quufa ammoo waanuma gartee miidiyaa warra abbaa biddeenaa arra akkas goone warri gartee dhimma warra siyaasaa dalagaa siyaasaatti jiran biyya ceesisuu dirqamaa haa ceesisan dhimma biyya ceesisurra jiran waan ta'eef dhimmi sun as deebi'ee warri waan san dalagu jiru ammoo qaama waan kana gartee itti gaafatama qaburratti itti gaafata dirqama irra jiru qaama hawaasa dura dhaabbatu kana hawaasaan deemu jiru kana ijoollee mana hidhaatii fi warri Suudi Arabiyaatis biyya Arabaa hunda keessa warra jiru haadha abbaa isaa irratti amananii jiru kana jechaadha. Jarri kun walitti dhufanii waan takkaan bakka takka dhaqanii waan kanaaf marii waan akkanaa goone ummanni arraan tana yooniif warri siyaasaa wal guurratee biyya san deemerra jammaata keenya kana kan walitti dhufee akkamiin waan kana ijoollee tana mana hidhaatii baafnaa kajuu irratti garaan isaanii quufa jechuudha. Laal ijoolleen san waan kana deebi'anii immoo afaan haa ta'u walgahii qofa godhuudhaa miti hayyee haa ta'u walgahii godhuun takka ammas akkaataa itti ijoolleen san baatu namni dura akkam taana jaa malee mariidha waa mari'achuudhaatu ijoollee san furmaatatti fida tokko laal. Isaanii dhufanii haa mari'atan namni tokko jarjaraan numa jira kadubbii tana sharafuus numa jira rabbi warra sharafusanis sharafa kana gartee gahee irraa dhaabu isaan kun walitti dhufanii waan takka waan akkanaa takka qabatamaan
waan akkanaa takka goonee marii takka goonee biiroo waajjira kanaarratti haadhaynu waajjirri kun ammoo kallattii kana nu kanne kallattii kanarratti akka saataanu gaafa uummanni immoo waan kana faayinaansii barbaachise immoo as uummata illee qopheessuu akka danda'anitti uummanni illee qophaa'ee faayinaansiidhaanis qabeenya ijoollee san akka waan ijoollee san noolii isaaniiti ittiin galaniin waan ilaa dhihana ilaa isaan mana isaaniittiin ittiin galan qopheessuu irratti fuulli kallattii saniin hanga saniitti illee as bahee waan tokko hojjetamu qaba. Warri ganda kaanii amma akkaan odeeffannoo tokko tokko dhageetti jarri kaan warri Amaaraa ijoollee teenya akkamii galfannaa mariin tokko tokko dalagamtee haasawamtee jechuudha. Haasawamtee wanni buusiillee eegalatan keessaa akka karaa Ameerikaa kanatti biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa akkuma jiranitti maallaqa walii guuruus eegalan wal gurmeessuu fi maallaqa walii buusanii osoo nuti immoo asii teenyee dubbii sharasharruu achi fiichi jenna maaltu isaana isaan guyyaa kaan ijoollee galfataniituma har'aas nuti achumaa iyyinaa jechuudha. Sigalee isaan maallaqa walii buufachuu jiran waa dalaguu jiran maallaqni isaanii hogguu walii buufamee ijoollee sanii galchuu gaafa ga'etti kallattii maallaqa mootummaa bira dhaqaniiti maallaqni nuti harkaa qabnu birrii miiliyoona yookaan biiliyoona hangana ijoollee yookaan qarshii kuma miiliyoona hangas qarshii ni qabnaa ijoollee san nu baasuu ni danda'a nama hanga kana waraqaa nu qannaa bas ijoollee san dhaynee galfannaa waraqaa nu waskannaa xayyaara nu ramadaa yaaniituma guyyaa kaan maallaqa waan qabanii wajjin xayyaara fudhatanii mootummaan barreessee fi bas beekamtii karaa Saudi Arabiyaa qalaw ijoollee isaanii guurratanii galchuudha. Wanni biraa takkan jirtu. Nuti ammoo asumarraa haasa'uudha jechuudha. Maaliif gaafa kallattiidhaan nama namaan deemu hin qabne kallattiin nama karaa tokkoon namaan deemu dubbii gartee namaa hiiku yoo hin qabaanne ati asumarraa dubbachaa oolta malee furmaata hin qabu jechuudha sagaleen kee kun. Furmaata hin qabu. Ilaal furmaata hin qabu jechuudha. Saniifuu wanni jiru bareeda namni tokko tokko immoo as jala deemee waa siin jaa isaan kun ani gani kan hin jooni namni akka jaambeeta namni nama hiyyeessaa uumaan gooneetu ijoollee nama hiyyeessaa uumaan gooneetu ijoollee ataamaa mataa qaqqabatee boochisaa jaan dhageessa ijoollee san humaa takka godhuuf hin dandeenye ilmaan hiyyeessaa san ka humaa takka hin gooneefiitu mataa qaqqabatee isa humaa waa takka hin gooneetutu nama waa dubbatuu fi sheekanis sheekan duraan ba'u waaqayyotti kaan duraan ba'u kuni aaduma nama aadaa nama gadigaloodha aadaa nama gartee yeruma takka hammeenya malee tolli itti mul'anneetii jechuu saniif wanni jechuu barbaade gabaabdutti sheekan keenya kun waan takka dubbii qabatamaa takkaan waan karaa tokkotti haanuun deemanii wanni jechuu barbaade dhaamsa kiyya kana wanni kun yoo akkana taate malee dubbachaatuma oolla malee wanni kun fala nuun fidu jara keenya fallin jiru jechuudha. Gisee hunda numa lallabna malee asirraa numa dubbannaa numa barreessinaa viidiyoo ijoollee asuma baafnaa ijoollee kun viidiyoo kana boodallee kun waliin naquutaa ni argitanii mana hidhaatii numa baafnaa numa haasofsiisna kun dubayaa jara keenya furmaata. Yooniif wanni kun yoo wanni kun tartiiba tokko qabatee tartiibaan sheekan keenya sun qabatanii qaboodhaa yoo itti nuyaa malee furmaanni hin jiru jechuudha. Saniif ani dhaamsi hanga kanaan itti dhaammachuu barbaada. Yoo warri waa dubbannullee warri waa dubbatu kanaa sanis haa ta'u waan dalaynu abbaan beekee abbaan wallaalees waan dalagu rabbiif jecha dalagu jirra malee abaluutu nuumaarreedhaa fi abaluutu nuumaarree kanaatu nu beekamtii qabaa fi kanaan nu faarsaadhaa miti jechuu as keessatti. Kafeete arrabsi kafeete faarsi kafeete hallayyaasiin kafeete ta'e kan nama arrabsu duraanuu arrabfamaadha jechuudha. Saniif wanni niin jechuu barbaade guututti yoo dhugumaan ijoolleen san achi keessaa haa baatu ka barbaannu yoo taate kallattii kanaan yoo nuun deemtan ijoolleen san furmaanni siidhaa ni mul'ata inshaallah bi'iznillaahi ji'eetii yaada obboleeyyan kiyya kanan gaammaatti sagalee asirratti na daawwachuu jirtan kanneen sheer gootan kanneen dhugumatti niyyaan keessan ijoolluma sana achi keessaa yaa rabbi baasiidhaaf obboleeyyan keenya san darararra jiranii manniidhaa san daaraa isaan kute dhiiroo akkamii baafnaa yoo niyyaan keessan dhuguma sanii yoo kanuma kana ta'u taate
ربي سنعمل كيسو من كويتن أكسي إن شاء الله إن صبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان يوجد شيء يخنما مفتشي كيس جراتس يتشي يو خنغرتي نما فتوكو كوفيس فهمو أبو يو خجراتو تاتس نمن كن ولرا حاسو بيغا يو حاسو نغني خنما هنجل يو خطاتو تاتي نمني جولة سنلي من هيد أسن كيس باسو خمبر بان يو خطاتي إني جولة سمنا سن كيس اللي باسو هنفينس أتلين بغا نداوتي بغا جتشاس نونجتي أتلين بغا قياتكو لالاتنا ربي سياغر سيسون سنجا إن شاء الله تعالى مالف تعمى تدر أبرك تدر نترتي تعمى أبرك أبدي جاوي تارمون سنيف إسنون دينو غلطوما وري يونين أسرتي مفتشيس وريني مفتشيس يوكا جراتن تاتي وبليين كجدي فمنا قدا واني برا تاني ولين جنو تانوما وان خانا ناغو دفتا أني وان كان خيستي أبلوران بيغافي أبلوران خناف دبچو تكن جرو ونينين دبچو جروفي والله جولين تنسن مني آخيسا كانوا باتو قفاف أكتي ناهو بدا غلطوما الفادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته